amma dhiira oromoo kutaa kudhatata keessa dhiirri arsii jechuun girgiddaa kan ilaali girgiddaa na duubaa kan anuma keessa dhalatee keessa guddate girgiddaa na duubaa kan dubartii hin feene du'anii badan malee ni kaatti ni dhatan dubartii hin feene fedhiidha akka barbaade si waliin raawwata fedhii akka barbaade si waliin raawwata waan barbaade si waliin dalaga gara fedhiititti garuu dubartii hin feene tabaruuf hin feene tabaruuf hundura kan keessa hin feene afaanuma mi'eeffate afaanuma kanarra damma dibateetiin akkas hin jenne xiyyiitiin afaanuma damma dibatee si wajji jiraatee maculee kan keessi fixee si biraa si waliin deema malee kaansarii si ta'ee si biraa deema malee bultii si ni ijaara. Nikaa sin godhatu du'ee lubbuun isaa dhabamti malee harbaan kamsaa jedhee haadhati jedhu kusate obboleessa kiyya dhufu eekeliis akkas ta'e maalii akkas ta'e ji'uma takka na eeggadhu ji'uma lama na eeggadhu ji'a sadi na eeggadhu ji'a afur na eeggadhu mee qoy mee maal ta'e gaafa jiini sadiif jiini afur sun ga'e ilaal si luqqifate gaafa san ga'e guyyaan sun ga'e maali si luqqifate kute gaafa guyyaan sun jala dhiyaannaan sababa bakkuma fuudhee sababee hin beektu silki ganama galgala bitatu inna gubatti barin jenne silki ganama galgala bitatu silki ganama galgala sitti dabalu san yoo gara guyyaa sadii si bilbilu baay'ee dhiirri gaafa si quuftu jechuudha gaafa si quufte jennaan maal godhseeta miseejii kan kee ganama halkan ate barreessiteef ganama akka lafaa ka'een seenee dubbuutiyya maalii akkam jirta fayyaadha kan akka jirtaa rafte nyaattee dhuddee akkam maalirra jirta dheesii barreessa. Gaafa jalqaba jechuudha yeroo ho'aa jaalala oovarii sii qabu san si malee ta biraan qabne san jechuudha. Si barreessa. Booda achii ka'a. Gaafa gara si quufuutitti si cufuutitti ka'e hoo maal godhateet meeseejii makan kee kanatu ka ganama barreessiteef galgala bira ga'a ka galgala barreessiteef bira bule ka bira bulee jedhe biratti oola. Lubbuma tana irraa gara waan barbaaddeeti jedhiin si yaaladha gaafa akkasi kaa'ee wallaahi akka nama soddaatitti haasa'utti sitti haasa si quufe ka akka nama soddaatitti haasa'uutitti. Haasa'u gaafa duraa buchee koo lubbuu koo dudduu koo yeroo san irraa gad jijjiiramaa dhufa. Sanumarraa gadi buusaa dhufa jechuudha. Siigalee sanumarraa gad jijjiiramaa dhufa. Kottu andoo alam jaartii tante si jala xabbasee miti. Andoo alam jedha taa'ee aduun mataa keetiitti haa baatu. Kosi andoo alam dubartii raggoota maal jaartii tante si jala dheeree andoo alam fasaami. Si ajaa andoo alam dubartii irratti akkas andoo alam jaartii tante si jala wanna jedhee. Gudi bar koboota kanni anuki birankii kan keessa laalee dabbaa kan kee dhiira moo dubartiidha akkanee dhufan isiniif galee kanaaf lakerno warri waa'ee andoo alamii rakkataa jirtan tokkoffaa haati faate ekeraa hamatte naan hin jedhinaa malee meerra deebii maalirra deebii haati faate ekeraa hamatte naan hin jedhinaa malee nama du'e hamachuun keerii miti rabbiin kiyya naa haadhiisu tokkoffaa isin maan jechuudha tammaan amma duutee jirsun sirriin goone jechuudha sirriin goone dubartoonni hedduu barumsarraa akka fudhatan abdii qaba garuu waan sanirraa. Dubartoonni hedduu akka barumsarraa fudhatan abdii qaba. Haati faate ekeraa hamatte naan hin jedhinaa malee ekeraa dhaawwaa jette naan hin jedhinaa malee dubartoonni hedduu jechuudha akka waan san irraa barumsa fudhatan abdii qaba.
جارتي من دوالة متأمد لبون أن دبرت تنرى برم سراك فلت برم سرا فلت برم سرا فلت سرت سنين قالي مالي في سنين جدا مالي بلس دي سيني مالي في سنين جدا توقفا dhiirri yeroo hunda yeroo hunda akkasitti hanga xahaantee kana kan kun isii dhooyee kun ijji isii baddee gumaa isii akka lubbuun isii baddutti jechuudha bar tumaan isiin tumamaa turte sun viidiyoo of suuraa nama isii argitan kun bar akka lubbuun isii baatu godhamaa ture jechuudha akka lubbuun isii baatu akka lafeen fuul isii caccabu godhamaa turte jechuudha ishiin tun kana hunda maa ofii obsiti kana hunda maa ofii obsiti dubartoonni keenya rakkoo mataa keenyaa kan of danda'e qabna bara rakkoo mataa keenyaa kan of danda'e rakkoo mataa keenya of danda'e maal inni dhiirri tokko gaafa lubbuu si fiige dhiirri tokko gaafa al sibiilaan si fiige dhiirri tokko gaafa haada si godhee si fannisuudhaaf si gottote dhiirri tokko gaafa akka ati hin taane akka ati hin duune si godhe zooroo lubbuu kan kee baasuun waan hafuu miti jechuudha zooroo lubbuun kan kee fedhu andoo alam ta'a fedhu kabiraa ta'a way namni biroo tume intala san way namni biroo akkas godhe mee fakkeenyaaf ishii matana jechuudha way ofii akkas of goote moo way dubartiin akka isii way akkas isii goote walumaa galatti andoo alaminis ta'a kabiraatis ta'a kan akkas isii godheetiin jedhe isiif rabbitu beekaa harkuma dhiiraatiin akkas ta'aa turte jechuudha siniif galee harkuma dhiiraatiin akkas ta'aa turte haa innis aaree dhahuu harkuma isaatiin harkuma dhiiraatiin akkas ta'aa turte malee way dubartiin akka isii akkas isii goote jettanii yaaddan hin goone habiibti hin goone jechuudha dubartiin akkasii akkas isii hin goone barumsa fudhachuu qabanii dhiira akkanaa bira galgaleeffachuun hin taatu inshaallaan dahaba irraa naa galchuu lubbuu kan kee wanni sii caalu hin jiru yani wani na dogongorsisan takka hin jiru an wani na dogongorsisan takka hin jiru wani dogongoru takka hin jiru wani dogongorsisan tokko hin jiru dhiira yeroo hunda lubbuu kan keetitti fiigumoo dhiira yeroo hunda gizee si dhaye bakka si dhaye hin laallanne moo dhiira akka barbaade si godhumoo dhiira gohantii si godhate akka gohantiiti si fayyadamu moo laa habiibi gadalii gala akkasii sun gadalii jechuudha jahannam seena akkasii sun who are you maal waan ta'eef inshallah beekamtiin isaa maal na fayyada qabeenyi isaa maal na fayyada gaafa inni lubbuuti yaseef naaf hin goone jechuudha gaafa akka barbaaden na dhiite gaafa akka barbaaden narra deeme gaafa dhugee galee narra deeme gaafa dhugee galee narra deeme gaafa akka barbaade na godhe gaafa akka barbaadetti na miice gaafa akka barbaadetti narra deeme maal na fayyada habiibi jahannab hin seenu jahannab qarbii qotatee hin seenu maal ati hoo gowwittiin jechuudha ati hoo fayyaaletti dhiira akkasii jalateettu tan akkam akka diinaatitti yoo si qabe akka bofaatitti boksiidhaan maaliidhaan kaaniin dhiitichoo maaliidha akka waan nama hattuu qabeetitti akkasi si xafattafu dhiira akkasi jala warri teettanoo hanga sadarkaa lubbuun teessan baatu eeddan yaasitu aaree lubbuu balleessa yaa isatu lubbuu si balleessa dhiira akkasii jala maaf teettan mee wannumaa isin dhiira akkasii jala teettan maalinni isa biyya rarraafatee qabama maalinni dubartiin gariin dhugaa rabbii isiniin jedhu dhugaa rabbii wallaahi billaahi dhibba keessaa paarsentii 95 wani lubbuu teessan balleessu lubbuu teessan gaaga'amarraan gahu lubbuu teessan balleessu lubbuu teessan gaaga'amu hinaaffaa isii bira taa'ee uf qaalessuuf jedhe ta biraa jalaachan isii bira taa'ee dubartoota faarsa isii bira baqa ani yoo dhiisee biraa deeme isiitutti heerumaaf lubbuu ofii dhabdi zooroo eegati lubbuun kan kee darbee jedhee booda inni ta biraa fuudhu waan oolle jechuudha. Tanteeti jaarsa dhabdee dubartii jaarsa jalaa hin baasini korkoraata akka kan keetii qamashee akka kan keetii maalitti godhattee ati faatee qara. Jaldeessa akka kan keetii kanarraa dubbataara jaldeessa akka kan keetii kana jala hin taa'inaa jedhaa jira. Jaldeessa akka kan keetii farshaamii akka kan keetii kana jala hin taa'inaa jedhaa jira. Ka maqaaf dhiiraa jechuudha.
luka lamaan bichaa ta'e basan bichaa qabdaa fi dhiira jedhamtee deemtu jechuudha. Argite ka buddeenni afaan banu qotiyyoo akka kan keetii kana jalan taa'inaa jedhaara malee dhiira hundaa miti kan dubartii kabajaa qabu jira kan siraa hojjetee itti galu jira. Anka jedhaa jiru akkam ka akka kan keetii kana jaldeessa akka kan keetii kana jechuudha. Qambaruu akka kan keetii kana jala hin taa'inaa gowwaa jala hin taa'inaa dabeessa gowwaa jechuudha. Injiraa miti kan bibbitii isaatu hin aadan. Isa kana jala hin taa'inaa jedhaa jira. Dhiira gowwaa jala hin taa'inaa jechuun jira malee ani dhiirri an dhabee dubartii dhiira jalaa baasee hin jiru. Siif galee. Gowwaa akkanaa kana jala hin taa'inaa. Ka gizee si dha'u bakka si dha'uu hin laallan. Ka gizee aare keessa deebi'uu hin beenne. Kan gaafa aare mana keessa ol deebi'ee nyaata hin nyaanne. Argitee ka akkanaa jala hin taa'inaa jedhaa jira. Siif galee. Hin taa'inaa dhiira akkanaa jala gadalii haa galu. Wallaa hin taa'inaa dhiira akkasii jala. Maa isa biqiltuu ofirraa qabaa? Maal kun lubbuu kan kee qisaase? Nuti dhugaa baasan mee amma intaluma tana mee ta argitan tana tamma amdoo alamii tana jechuudha. Tamma amdoo alamii tana isin argitan tan dhugaa isii eenyu baasaa jirame. Warri hadda fidee viidiyoo isii kana fuudhee fidee haadha taatu fedhu abbaa ta'an indoon maatii isii san irraayyuu wannoo qabaayyuu jechuudha. Maatii isii san irraayyuu dallansuu guddaa qaba. Dallansuu guddaa maatii isii san irraa qabu. Maatii akkamtu intalli dubaraa takka idimee isii diqqeena kanatti maatii biraa baatee haadhaaf abbaa biraa baatee hanga isii waggaa kana guutuu gurbicha kanaan waliin osoo guyyaa takka aayyaa aabbadhee balbala isaanii hin dhanne waliin jiraattu zim jedhanii ilaalan. Eessa turan? Eessa turan meena hima? Tokko san lammaffaa isiin viidiyoo kana nama bira kaayatte. Haadha bira haa ta'u amma viidiyoo kana maatii isiititu poostii godhaara maaltu poostii godhaa jira jettan. Dhugaan baatu mee eessa jirti? Sagalee qabdee bira kaayatteetu jira viidiyoo kana. Bar viidiyoo bichaan arganne akkana na godhe waan akkanaati jetteetiin ka isiin bira kaayatteetu jira. Mee dhugaan isii tantee tabaatu tamisiin. Gaafate duute Khadiijaan dhugaa tantee si baafti hadhatamuu jala teettee xafaaxafamte. Dhugee galee sirra deema. Sakkaree galee sirra deema. Waa dubartii rayyoo waati itti dubbattu ol ka'ee akka harreetti sedhiita. Maal waan ta'eef abiibtiti? Jaarraa kana keessatti sanuu maal waan ta'eef? Ijoollee shan yoo bira dhaltee jiraatte ijoollee shan dhalte san akkanatti akkana ilkaaniin qabadhuuti biraa baafadhu. Taaziyaan dhaquudhaan ta'u dhiirri akkana. Booyaan dhaquudhaan ta'u dhiirri akkana. Neevaru jireenyaaf hin ta'u dhiirri akkana. Hayi. Waa qalabati sitti hin kaayanne. Samanaan inni sirra kaate ho'i hin jiru. Lafumaa fuudhee si fuudhee manuma kireeffatanii manuma keessa galtaniitiin gaafa farshoo dhugee dhuufee galee hookaa bishaan kee hoo bishaan kan kee waati dubbannaan hoo naashiin abbaa manaatii waliin gabbaatee dhaabbattee suuraa kaata abbaa manaatii waliin sargii dhatta abbaa manaatii waliin koonsartii dhatta gaafa kan ammoo gaafa xiqilee gubbaa badde yookaan fooqii gubbaa badde yookaan mana keessatti of ajjeefte yookaan inni miti gaadhee lafa si buuseetiin jedhe qaama hin beekamneen duutee lagizeedhaaf akkana qoratamaa jira baxabaxamaa jira akkas ta'aa jira wanni qoratamuuf wanni gabbahu tokko hin jiru. Wanni qoratamu keessattuu Itoophiyaa keessa wanni qoratamee gabbahu hin jiru. Dhugaan hagammaa Oromoon baaftee hin jirtu. Dhugaan Oromoon baaftee yoo jiraate ekeraan kan kee gaafa ati duute fooloo godhama. Dhugaan Oromoo yeroo ammaa dhibbaa sartu san gaafa ati duute ekeraan kan kee fooloo godhama. Akkaawuntiin kan kee fooloo godhama. Waan biraatii miti zayitiif sukkaarri jala san jira. TikTokiin jala san jira. YouTubein jala san jira. Waan akkasii san si gaafachuuf fooloo si godhan. TikTokiin ni jira dhattanii fayyadamtanii yaadinaa. Siniif galee. Dubartoonni kenna tamas hudduu teessan qabadhaa gattaa. Dhiira takka waliin haga jirtanitti dhiisuma sanitti alhamdulillah jedhaa gammadaa jiraadha. Tokkoon fuulatti garagaltanii tokko hudduutti garagaltanii jiraatinaa dhiira. Lubbuutu sin badaa bakka hin taanetti du'a raachaa duutan. Warroonni as keessa soogidda kaattanii as keessa tamboo kaattan du'a raachaa duutan. Du'a raachaa. Kama waliin jirtu sanii waliin alhamdulillah jedhee jiraadhu. Achillee dhatta. Asillee dhatta. Garasillee dhatta. Asittillee mul'achuu feeta. Garasittillee mul'achuu feeta. Isa hinaafsisuun. Isa hinaafsisuun jedhamu habiibi kun. Kun isa hinaafsisuun jedhamu. Kun dhiira hinaafsisuun jedhamu. Lubbuuf galaafachuu jedhama. Isin galee. Kun maal jedhama lubbuuf galaafachuu.
ati dhiira tokko jala teettee gaafa dhiira tokko leellifte ati dhiira tokko jala teettee gaafa dhiira tokko korte zoro yaa ka ati nikaa malee korta santu lubbuu si baasa yaa ka ati nikaadhaan kortu kanatu lubbuu si baasa jechuudha guyyaa takka lubbuun kan kee harkuma isaanii keessatti dabarti haallaqee daqqaqee si galee gaafa dhiira tokko waliin jirtan dhiira tokko harka keessa geettani dhiirri ta'uufiitii waa baxachuu jaalatti malee akka ati waa balleessitu hin jaalattu adabadhuuti dhiira waliin jirtu sanni waliin alhamdulillahi haaleluyyaa jedhii waliin jiraadhu gata dabadhuuti bismillaahi irrahmaan irrahiim jedhite waliin jiraadhu sini galee jiraadhu adabadhuuti siif hin taane biraa bahiitii ka barbaadde jaaladhu jiraadhu ammas dhiira tokko hinaasisuudhaaf jettee hiriyootuma isaa dhiira hinaasisuu jettee hiriyootuma isaa habibti keezii kan kee beeka paatarni silkii kan keetii beeka kabajaa siin qabu wannummaa ati abdallaan hinaasisuuf gammadaa jaalattuuf tokko hin jiru hinaaffaa bultii keessatti hinaaffaadhaa fi illikiin inuman taatu bultii keessatti hinaaffaa fi illikiin bultii keessatti inuman taatu wanni kun bultii kan keeti waan ta'eef hinaaffaa fi illikiin bultii keessatti zeeroo si kaaftee kiiloo zeeroo kaaftaa jechuudha hinaaffaa fi illikii isa hinaafsiftii hiriyyaa isaa jaalatte keezii isii beekaa sunillee hudduma siqota gaafa kaanillee isaa waliinuu akkana gaafa kaane wal dhabde isaa waliinuu akkana turte isaa waliinuu osoo jirtu na janaajjante isaa waliinuu osoo jirtu na jala dhufte isaa waliinuu osoo jirtu gaafa duraatu akkas na jala turte isaa waliinuu osoo jirtu gaafa duraayyuu akkana naan jette anaa waliinillee osoo jirtu akkasi si dhamanu jechuudha odoo si dhamaniin qarbi galtaati osoo inni guyyaa takka si dhamaniin qarbi galta osoo dhiira tokko waliin jirtu gaafa dhiira takka jala deemte gaafa deemtee hicciitii kaanii waliin dabarsite kaanitti himatte oduma inni si dhamaniin qarbi galtaati yeroo hundaa osuma sansisee ubi qarbi galta jireenya addunyaa tanaarraa osoo guyyaa takka gammachuudhaan hin jiraan wannummaa dhiira takka gaafa wal dhabdan dhiira dhufaa qoo jedheetumaan shartatta biibititi shartatte shartatte aniif inni walitti hin deebinuu jechuudha hai waa abbaa manaati miti kun akkam kanaafuu of eeggadha keessattuu amma gara arsii kanatti fa'a inshaallah arsii keessatti arsiitti hin heerumu inshaallah yaa rabbii kiyyaati jaarsaa jaartii sireetu araarsaa ka inshaallah ijji kuna kana keessaa bahe kan gorfatumaaf akkana si godhe boona koolkaa